Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota jalatamtoota hordoftoota chaanela kiyyaa marti keessan bakka jirtu nageenyi kiyya kan jaalaa kan kabajaa isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Har'allee barumsa bareedaa tokko qabadhee kan isin fayyadu kan itti gammaddan kan irraa fayyadamtan jedhee qabadhee dhufe jechuudha. Osoo gara barumsa kanaa hin deemnen duratti subscribe, share, like gootanii wal biraan ga'uu hin dagatinaa isin jedha. Chaanelli kun chaanela haaraa waan ta'eef subscribe please subscribe godhaa isin jedha. Warri haaraa marti keessan barumsa keenya kan guyyaa har'aa jechuudha. Feesbuukii keenya fi yuutuubii keenya karaa salphaa walirratti chaanelli keenya akka yeroo gabaabaatti nuuf guddatu karaa salphaa ittiin godhannu isin agarsiisa jechuudha. Hordoftoota tiyyaa guyyaa har'aa kana barumsa bareedaadha jedhee abdaadhaan marti keessan akka irraa fayyadamtan abdii qaba jechuudha. Akkuma dhufneen karaa barumsa keenya akkuma jalqabneen jechuudha. Feesbuukii keenya keessa kilik itti goona jechuudha. Akkuma feesbuukii keenya keessa seenneen iddoo profaayila keenya kanarratti kilik goona jechuudha. Kilik eega goonee haala kanaan nuuf baasa jechuudha. Hordoftoota tiyya eega haala kanaan inni nuuf baasee edit public details kan jedhu kanarratti kilik goona jechuudha. Egaa kilik goonee booda haala kanaan filannoo hedduu nuuf baasa jechuudha. As oloofnee bifa kanaan dhageenya as ka'ee booda linkii ka barbaadee fidi as kaa'ii sinuun jedha jechuudha. Kanaaf edit goona jechuudha. Iddoo editii kanarra kilik itti goona. Egaa kilik itti goonee haala kanaan nuuf baasa jechuudha. Amma hoo akkam goona add social link kan jedhu iddoo kanarra kilik goona jechuudha. Egaa akkatti kilik goonee boodas platform kan jedhu kana irratti kilik goonee jechuudha. Ammas egaa haala kanaan kilik goonee bifa kanaan filannoo kana mara nuuf baasa. Instagram kan kee achi kaawwachuu barbaadamoo Twitter immoo Snapchat immoo YouTube, TikTok, WhatsApp social isin barbaadan mara isiniif akkatti isinii fida jechuudha. Kamii walirratti hidhachuu barbaadda kam achi kaawwachuu barbaadda nuun jedha jechuudha. Amma mee fakkeenyaaf nuti YouTube barbaanne waan ta'eef YouTube irratti kilik itti goona jechuudha. Akkuma YouTube kilik goona YouTube bakka kanatti nuuf baha jechuudha. Hordoftoota tiyya hin dagatina asitti nuuf baha. Yoo inni asitti nuuf bahe iddoo username jettu kanatti maqaa keenya kan YouTube keenya itti barreessina jechuudha. Akkuma haala kanaan nuuf baasetti fakkeenyaaf meekiyyaa Rashaad Faansoo jedhee barreessu. Egaa haala kanaan akkatti barreesse booda gadi bu'ee jechuudha. Add website kan kee dabalee naan jedha jechuudha. Waa dabalee jechuudha. Amma egaa kana godheen booda Rashaad Faansoo kan jedhamu bifa kanaan akkatti nuuf baha jechuudha. Awwala firii Oromiyaa kan jedhu achi qaba. Ammas Rashaad kan jedhu asii qaba jechuudha. Amma kan eega kana godhee booda xumure jechuudha. Xumuree walirratti hidhee jira. Seefii qofa godhuun naafe seefii itti godha jechuudha. Bifa kanaan eega seefii godhee booda karaa boodaa deema jechuudha. Haala kanaan bifa kanaan akkatti gootee jirtaa naan jedhe iddoo kanatti natti mul'isa. Ka duraanii Instagramiin kiyyaas as jira linkiin isaa jechuudha. Firii Oromiyaa kan jedhus amma dabalee Rashaad kan jedhu kan amma dabale jechuudha. Egaa akkana godhee booda amma karaa boodaa deema jechuudha. Amma karaa boodaa eegan deemee booda as dhufa jechuudha. Iddoo kana dhufa. Amma namni tokko profaayilii kenna akkuma gattu keenya jechuudha. Namni filoo takka deebi'a. Akkuma namni tokko profaayilii kenna gattu jedheen jechuudha. Haala kanaan yoo gattu akkatti abaawotii keenya barbaade social meediyaan keenya idduma kanatti argata jechuudha. Haaluma salphaan fakkeenyaaf amma Rashaad kan jedhu kana amma hojjenneemi isa kanarra gadi kilik goonee haalaallu akkatti haala kanaan kilik itti goone jechuudha.
haaluma salphaan yuutuubii keessa nu fide jechuudha. Namni tokko maqaa barreessee liinkii achi kaawwachuun sin barbaachisu haaluma san akkas goote maqaa keenya eegalatti kilik goonee booda haala kanaan yuutuuba keenya keessa galcha jechuudha. Dhufee viidiyoo keessan waan isin barbaadan sabiskiraayibii isin godhuu dandeessu haaluma salphaan. Kana waan ta'eef karaa kanatti akka fayyadamtanii jettaniin abdii qabaa. Haga barumsa booda walitti deebinutti like, subscribe, share gootanii warri haaraa taatan subscribe gootanii share gootanii wal biraan geettanii chaanela haaraa kana barumsa guddaa isin irratti qabadhee dhufaa jira waan ta'eef na guddisuu hin dagatinaa isiniin jedha. Bye bye.